Ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan taatan martu keessan harka fuunee bakka jirtanitti nageenya keenya sinaa qaqqabu jecha. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo ammaa kanatti kara keessanitti gad dhufuu dandeenyee jirra. Egaa waldaan akkuma beekamu samuuna ooditii irra turre wanni hunduu sisirreeffannee mijeeffannee fidnee jirra. Sartifikeetti yeroo isin yaamnetti dhuftu jennee kan turre sartifikeettiin keenyas bifa gaariidhaan xumurannee jirra. Fixannee waan jirruuf miseensoti sartifaayid taatan martu keessaniyyuu sartifikeetti keessan fiddanii dhuftanii waraqaa eenyummaa keessan wajjiniin akkasumas nagahee keessan wajjiniin fiddanii dhuftanii sartifikeettiin keessan duraan sheerii kallattii bitattanii 10,000 qofa kan galmaa'ee ture. Kan irratti galmaa'ee ture yeroo ammaa kanatti marsaa 3-4 waggaa 4 darbanidha kan jiran waan irratti kaapitaalli keessan isiniif galmaa'ee waan dhumee jiruuf dhuftanii galmeeffattan sirreeffattan asumaan asittis baga gammaddanii labsiin 985 muraa 2009 boqonnaa 27 amma 35tti kan lafa isiniif kaa'u mirgaaf dirqama keessan kan adda baaseto isiniif heeruu fi isiniif kabachiisu waan ta'eef dambii ittiin bulmaataa keenya irrattis bifuma saniitiin waan qophaa'ee jiruuf guyyaa gaafa dafnoo warreen 2013 irraa hanga 14tti miseensa taatan hundi keessan fiddanii sartifikeettiin waan fooyya'uu qabuuf fooyyeessinee jirra. Baasii wanni isin kaffaltan baasii tajaajilaa asitti kan kaffaluu qabdan qofa kaffaltu akkasumas kan ashooraa kaffaltu waraqaa eenyummaa warri hin haaromsine waraqaa eenyummaatii fi kan sheerii sartifikeettidhaa hin kaffaltu. Kaffaltiin isa kanatti isinirraa eegama. Kaapitaala keessan galmeeffachuu, beekkachuu, fudhachuu qabdu. Bu'aa sheerii keessanii fudhachuu qabdu. Waa'ee kaffaltii tajaajilaaf asitti kaffalamurra irra caalmaasaa kanaan wal qabachiisee caffee saakoo yookaan qusannoof liqii fi dhimma mana jireenyaatiinis wal qabatee achumarratti waan ibsamuuf miseensonni sartifikeettii fiddanii dhuftanii waggaa jijjiirratan waa'ee hundaayyuu wal qabatee warrantishinii waan muraasa isaa kan isin agarsiisuu fi kan isin hubachiisnu ta'uusaa isin ibsuu barbaada. Guyyaa gaafa qidaamee yookaan sanbata duraa daballee kan isin tajaajilu ta'uu isaatti biiroon hunduuyyuu banaa ta'ee kutaan daayirikteera sheeritis kutaan faayinaansitis kutaanumti pirezidaantitirree ana dabalatee banaa taanee kan isin eegnuu fi qophoofnee kan isin eegnu kan isiniif jijjiirruu fi akkasumas yaa'ii waliigalaa kan ooditii eengadda dhumeedhaa miseensonni mana mariidhaa yookaan kooreewwan caasolee jirtan hundarra dhuftanii kan irratti ilaaltanii fi kan qo'attan kan gamaggamtan akkasumas immoo hammurteessuu waan barbaachisu irratti murtoo barbaadu irratti murtoo akka laattaniif waan waamicha isiniif dhiyeessinu ittaanee kanaaf dursinee haala mijeeffannee fixachuu qabna. Miseensonni keenya gama hundaanuu jirtan kanneen adaraa isiniin jedhu imman isinii raawwachiisa jettanii akka fiddanii dhufne. Miseensi abbaan sartifikeettii kamiyyuu kan ta'e biyya alaa kan jiruun alatti han biyya keessa jiru kam isaatiyyuu yoo danda'e ofiin akka dhufu yoo hin dandeenye kooree caasaa keenyaa beekamtiif bakka buutummaa qabutti akka kennataniitoo ergattan isin hubachiisna. Sababni isaa karaa adda addaatiin haala adda addaan wal burjaajessinii fi haalli baasii adda addaa deemamu xinnoo isaa ni dhiba. Warreen bulee waraarra jirtan kooreewwan caasaa keenya irra jiranitti kennachuu ni dandeessu. Kooreen caasaa keenya bulee waraarra jirtan miseensota hundarraa'u bakka tokkotti qabattanii fiddanii dhuftanii sirreessuu ni dandeessu. Sababni isaa geejjibni akka qo'annoon keenya nu hubachiisutti geejjibni nama tokko dhaqaaf gala kara qarshii 4,500 fi birrii 60 ta'uusaa bira geenyee jirra. Kana baasii wajjiniin waan sabni hin dandeenyeef
waan miseensonni walitti buufattanii geejjiba akka ittiin ergitan kabajaan isin gaafanna. Warreen kamisee miseensonni martu keessan kanaan wal qabatee walitti qabdanii geejjibaa fi tajaajilaaf kan oolu kaffaltii tajaajilaa walitti baafattanii kooreewwanii fi haaluma sagantaa samuuna waliin mari'achaa fi qabachaa jirru kanaatiin akka ergattaniitoo miseensa keessaa fi kooree keessaa akka dhuftan kabajaan isin gaafanna. Duudhaaleen waldaa hojii gamtaadhaa tokkoffaa rakkoo wal fakkaataa fedhii wal fakkaataa walitti ijaaramuudha. Qabatanii walitti ijaaramuudha. Lammaffaan fayyadamummaa waloodha mirkaneeffachuudhaan rakkoo isaan duraan tokko tokko mo'achuu hin dandeenye san waliin ta'anii mo'achuu isaanii mirkaneeffachuudha. Sadaffaan iftoomina. Iftoominaan maas miidiyaa yookaan odeeffannoo daandii barbaachisaa ta'e gara kamiiniyyuu miseensota isaatiif qaama hin ilaallatuuf ifaaf ifatti hubachiisuu fi seerolee isaa diriirsuudha. Afraffaan hoggaadhaan ooditii goosisuu fi herreega isaa hojjechiisee haala ooditii irratti hundaa'ee inspeekshiniin mirkaneeffachuu fi inspeekshiniin waldaatis ta'e miti waldaatis qaamni dhimma ilaallatu hunduu edda mirkaneeffate booda miseensota wajjiniin iftoominatti waliin mari'achuudha. Shanaffaan hirmaannaa miseensonnii fi kooreewwan sadarkaan jiran hirmaannaa isaanii calalaqsiisanii fayyadamummaa walootiif harka wal qabatanii injifannoo isaanii mirkaneeffachuudha. Jaaffaan ilaalcha qajeelummaa fi ilaalcha qajeelummaadhaan wantoota gaafataman dhimma waldaa irratti wantoota gaafataman iftoominaan ilaalcha qajeelummaadhaan waliin hubachiisuu fi obsa bareedaa godhachuuf naamusa gaarii mul'isuudha. Torbaffaan ilaalcha tokkummaa irratti hundaa'anii daran wanneen jaan kanaa gaditti caqafaman kana qofa utuu hin taane qajeelfamtoota waldaalee hojii gamtaan ittiin hojiirra oolan karoora fi kaayyoo fi galma akkasumas imaamatoota waldaaleen hojii gamtaa ittiin bulanii fi imaamata waldachi kara biiroo isaa muummeerraa hanga sadarkaatti baafate hunda isaa hubannoof qajeelloodhaan kara miidiyaatiin hordofuuf dhaggeeffachuu qalbeeffachuu fi hubatanii gaafachuuf ilaalcha walqixxummaaf tokkummaadhaa godhachuun daran diina waloo keenyaa hiyyummaa teenya taate mo'achuu waan fiduuf hundi keenya wal qalbeeffachuun murteessaadha jenneet lafa keenya nusi. Kanaaf kabajamtoonniif jaalatamtoonni miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan taatan martu keessan dividentiin waggaa 4 isinii qoodamuu fi galmaa'ee kaapitaalli isaanii isiniif qaqqabsiisamuu keenyan wal qabate waan waldaan hojjetu kamirratti akka waliin hojjannuuf qophaa'ina keessaniin daran akka nu cimsitan kabajaanan isin gaafadha. Galatooma horaa bulaa Liibanaa.